namooti inni akkana jalaa dubbatu hin barbaadu. Maal? Dhugaashii jetteen talle. Lammaffaan duukaan deemin jennaan isayyuu iddoo hojii koo dhuftee hojjetaa waliin haasoftaa? Qottaa waliin haasaa jaallattoonni giftii lamman. Manichi mana abbaan qabne ta'e jechuudha. Bagariyummaan keenya karaa dheeraatu hin deemin eenyummaa kee dhugaa bare. Yoomiyyuu akkas goota jedhee yaadan beeku. Mallattee sibe. Gifti. Ani homaan goone. Maalin balleesse? Maalin balleesse? Kaleessa waan gochaa olti irraanfattee? Gifti. Kennaan siif bitee na jalaa fudhatee sin jechaan jira. Ani homaan goone. Kennaa. Nan jedhi. Kennaan kee anaaf dhimma koo miti. Na dhageessaa? Iddoon kun iddoo hojiidha. Seera mataasaa qaba. Mana gaggeessaa hin qabne miti. Immoo yeroo darbe akkaataan itti waa'ee keenya seenessaa deebiitti himaa turte baay'ee adda ture. Giftii bira turtee, gaggeessitee, konkolaataa dhabdee, mana namaa bultee. Nama jaalalaa ta'uu keeti qaba. Gifti. Akkas miti. Waa'ee keenya akkasitti bal'inaan isheetti immoo barbaachisaadha. Moo giftii waliin turuun kee guuta si jechisiisa. Gifti. Ifama guddaa. Ani waa'ee keenya isheetti immoo barbaadeen miti. Isaan garuu akkan si bira bulee taasaa turan. Kanaaf hidheetani. Akkuma yeroo darbee namoonni giftii fuudhuuf jedhan sana. Kanaafan akka biraatti akka nuun hubanne jedheetani. Atis dhimma kana toona dura dhageessin callistu. Yoo danda'ame dubbiin otoo hin badin dafanii sirreessuun gaariidha jedheetani. Dabalataan immoo meeshaan teessoorra kaa'ee gaafa na jalaa fudhamu miira keessa galeetani. Amma sirra deebi'ee dhiifa. Ani garuu amala hojjettoota mana kanaa maaliin godha? Saanuu oduun mana kana keessatti odeeffamu adda. Iddoo garaagaraa baay'ee hojjedheera. Akka hojjettoota mana kanaa rakkisuun argina. Atis immoo isaanirra wayyita jennaan akka dargaggoota qoofoo amala mana hojii hin beekne mana keessa wal ariita miti. Gifti. Ani jeequu barbaadee miti. Please akkasitti nan hubati. Wanta inni hin eegne waan tureef na aarse. Mana kana keessatti immoo kan na qabee jiru sana. Kennaa miti waan barbaade otoo ta'eyyuu eeyyama namaa malee fuudhuun sirrii miti. Kanaaf ifama. Tole, ittiin deebi'i. Haa ta'u. Amma deemuu nan danda'a? Mallattee si deema. Gifti. Amma haasofni kaanii bara. Haasofniiru. Kan haasofni garuu akka sirreessituuf malee akka hin balleessine miti. Obbo Namu, amma ati mallatteessitu taanaan boora hojjettoota ajajuu natti ulfaata. Tole? Tole. Yoo ati itti amantii nan mallatteessa. Amaneera. Giftiin iddoo hojiitti hojjettoota hunda wal qixa ilaalti. Anis akkasuma.
Maal tokko kaleessa ture jedhee hudheen qabatu seeta. Maal alatti waajjiratti siin jedhama. Eeka. Hundaafuu meesiif hin bilbila. Dubbiin cimaa ta'anaan atuu dhuftee na fuudhuu kee na fatteeti. Dhiisisa gubanne. Dhiisi gubadhe. Nan beeku fi. Tole sammuu siin bilbila. Tole. Haalatee? An kanan jedhu erga yoomii akkas ta'uu jalqabdaniisin. Ani maalin godhe? Homaa ittiin dubbanne akkan ol seenanii utaalee kan na hudheen arge. Lati dubbii na qabbanaa'u atis qoosaaf jettee fuute yoo ta'e deebisiif lola dhiisaa. Firoomsa atis na namantu maal gochuun meeshaa inni kaa'e fuudhaan akkamitti amma har'aatti meeshaan yeroo wajjin hojjennu mana kanaa badee hin beekne har'a giiftiin dhufnaan meeshaan bada moo sitattuudha naan jechaa jirta. Anattuudha sin jechaan jiru Latee. Garuu akka qoosaa akka xabaatti fuute yoo ta'e deebisiif dubbii dhiisaan jedhe. Dubbiin hin barbaachisu biiroo kanatti. Anumaan argine osoo ta'e iyyuu akkasitti dhufee hudheena gaafa ta'an ana hudheena gaafa ta'an ammoo wal ajjeesna malee waliin dhiisnu siin jedhe hin godhuuf taanan immoo abbaan kun dhalche. Dhiisi tasgabbaayati. Aariin balaa fida malee dubbiin tasgabbeessu. Garuu innis dhuguma qodaan kun jalaa bade taanaan dhugaa qaba. Haati akka jalaan fuune beektaa inni immoo akka jalaa bade beeka. Kanaafuu tasgabbaa'utu sirra jirati. Bakka barbaadetti yoo gate situ fuudheenaa jedhaa reenaa. Ani isaan godhu taanaan tu. Lati dhuguma namoonni tasgabbaa'ee si gaafachuu irra ture. Si hudhuu irra ture. Kan inni balleesseera. Dhiisati. Hundaafuu isa kan walii wajjin ilaalu ta'a. Boru fiftaan anaaf namoo kan laatu ta'a. Lati. Namu akkas gochuun qabdu turte. Ani maalin balleessee lalu? Meeshaan kan badeena jala kan mallatteessu ana. Inni kun sirriidha jettee adda. Jalqabaa agarteettaa jettee gaafachuu qabda turte. Yoon taan immoo nuti beeksisuu qabda iyyuu. Inni sirriidha. Beektaa yeroo sana miira keessa galeen ture. Kanaaf. Yeroo biraatiif ibidda gidduu keenyatti uumamu asumatti qabbaneessuun gaariidha. Giiftiin ofii ishee hojii baay'ee qabdi. Isin immoo hojii biraatti hin ta'inaa. Sirrii jettee lolu. Lammatatti hin deebi'u. Nan sirreessa. Sirreessi. Nan sirreessa. Galatoo. Akkam ishee? Akkam jirtu abbaa goota? Giftii noo? Giftiin keessummaa geggeessuu gadi baate. Hin dhufti. Seenaa. Akkamiree hojiin? Hojiin gaariidha. Egaa mindaa ji'a kanaa hojjedhaa kanfaladhaa jedheetan dhiyeesse. Akkuma irraa barattaniif hin callise. Mindaa? Nu kaffalameera. Isin miti moo kan nu kaffale? Dhugaa moo? Dhugaa nu kaffalameera. Innoo gaariidha. Akkami hojii geggeessituun keessan isheen haaraan? Baay'ee cimti. Hojii irratti nama tamtu. Garuu xiqqoo yeroo baay'ee manicha akka jeeqamu ta'a. Hojjetootis walitti bu'u. Naamusa manaa eegsisuu irratti hanqinatu jira. Ani immoo ni na aarsa. Iddoon hojii naamusa qabaachuu qaba jedhee yaada.
giiftiin immoo manicha gadhiisii gooteerti. Mee sarratti xiqqoo gorsa kennaafi. Naamusa malee hojiin hin hojjetamu. Ana osoo ta'e akka inni hojjettoota qabu beekan ture. Muuxannoo gaggeessummaa qabda moo ati? Eeyyee sirriitti malee hojii gaggeessummaatti hin guddadhe. Akkuma baraatti bulla janneetu malee gaggeessummaarran ture. Baay'ee gaariidha. Egaatis gara hojii keetti deebi'ee amma isheen uffattu keessatti ani eega. Tole seenaa eegaa. Akkam? Dhiifama keessummaa gaggeessuu ba'een. Homaa miti. Jabaattanii hojjettanii mindaa ji'a kana waan kaffallatanii baay'ee gammadeera. Kanaafin anis giiftii mucaa kutattuudha kan jedhu. Dhugaa dubbachuuf hojiin akka yaadetti ariitiitiin naa deemaan jiru. Hojiin tokko dhufee ture qulqullina waan hin qabneef beeksisuu dhiisne. Mindaa hojjettoota anatu kaffale. Maal? Akkamitti mindaa hojjettootaatti kaffaltu? Obbo Guutaa, hojjettoonni waan danda'an hunda godhaniiru. Garuu hojichi milkaa'uu hin dandeenye. Hojiin hin milkoofne jennee immoo hojjettoota mindaa malee hojjechiisuun sirrii miti. Kanaaf inni isin rakkisuurra jedhee ofii koo kaffale. Rakkoo jira moo beeku? Keessummaadha. Dhimma hojiifi. Abaaboo diimaa qabatee dhimma hojiidhaaf dhufaa? Lakki akkas miti. Dhiifama. Maal si gargaaru obboleessa? Giiftii barbaadeen ture. Nama wajjin jirti natti fakkaata. Eeyyeen. Abbaa dhaabbata kanaa waliin jirti. Maal nagumaan ishee barbaadde? Maal akkam? Abaaboon harkaa kun dubbatu? Dhugaadha. Dubbachuu qofa miti. Ergaa cimaa dabarsaa jira malee. Hangasti taayikaa? Lakki. Asumatti niika. Keessumaa firooma keenya barbaadee dhufe dhaabbitti geggeessuun aadaa keenya miti. Rakkoon qabu. Yeroo isheen xumurtu nan seena. Rakkoo qaba malee. Sayyuu boosii keenyaaf abaaboo diimaa nama qabatee dhufe seeraan keessummeessinu taanaan nuti itti gaafatama barra. Tole sammuu. Sen, astai. Maal si faadhu? Homaa hin barbaadu. Tole, nan dhufa. Dhugaa ishee jettee hin talle. Manichi mana abbaa hin qabne ta'e jechuudha. Hundaafuu dhimma hojii mana kana sirriitti itti yaadi. Iddoon hojii iddoo hojii qofa ta'uu qaba. Lakkii hojjettee immoo akkuma mindaa hojjettootaa kana kaffalte kanatti kiraa biiroo kana kaffalaa ofii keetti fufta. Yoo ta'u baate immoo biiroo kana nan cufa. Lakki, ilaa Obbo Guutaa, siniin ibsa. Xumureera. Obbo Guutaa.
Nama, eessa jirta? Kottu keessumaa wayituu jira haasofsiisin jedhee. Xiqqoo walii galaan jiru. Tole. Dafi kaatoo obbo Guutaan hin bahin. Tole. Kottaa waliin haasaa jaallattoonni giftii lamaan. Baga nagaan dhufte. Akkam? Nagaa goote akkamati? Nagaadha. Ifamaa maal si gargaaru? Homa? Giftii barbaadeetan dhufe. Giftii ishee kam? Ifam. Giftii lamatu jira moo? Giftii ishee geggeessituu dhaabbataa biran dhufe. Oo. Giftii nuti qabnus isheedhu. Maal taataaf hiriyaadha? Hiriyaa qofaa moo? Haa ta'u anillee tajaajila keenya barbaaddee dhuftee jedheetani. Erga wal bartan ammami? Akkas dubbisu. Tole. Lammaffaan duukaan deemin jennaan isayyuu iddoo hojii koo dhuftee hojjetaa waliin haasoftaa? Giftii. Tasgabbaa'e malee. Maaliin tasgabbaa? Wanta itti gochaa jirtu wanta nama tasgabbeessu? Isa booda haasa'u. Amma baaboo siif deeganaa kan fudhatu. Na dhageessa? Amma sun salphatiin mana kanaa ba'i. Na hubadhu malee. Siif jedheen biyya alaatii dhufe. Jaalala keenya kaleessaa sanatti deebinaan siin jechaa jira. Kaleessa darbe. Har'i guyyaa biraadha. Ani immoo giiftii ishee kaleessaa miti. Giiftiin isheen kaleessaa har'a hin jirtu. Isheen ati kaleessa dhiistee deemte amma hin jirtu. Ilaa kana booddee iddoo hojii koo dhufu miti karaa ani darbeerra darbiteennaan waan an godhanuu beeka. Amma rakkina biraa keessa osoo hin galiin dafii ba'i. Giftii. Ba'isiin jedheera kabaja kee ofirratti eegi ba'i. Tole nan ba'a.
Firoo. Kama? Qabati. Ana nan jedhu. Argitee cubbuki. Asumatti moo osoo hin bubbunin? Wayyoo namni natti bu'e moo? Maaltu ta'e? Jaalalleen giiftii biiroo dhufee ture jedhan. Hin qooftaati moo ilatii? Jaalalleen giiftii biiroo kana jiranii? Firoomsa ani qoosaan jiru. Isaayyuu seenatu natti hima. Hiriyaa ishee duraaniitu abaaboo diimaa qabatee biiroo dhufe jedhan. Isayyuu abaaboo qabatee moo? Hamma jiraare? Amma hin jiru deemeera. Namoo maraachaa jira jedhan. Cubbuun kiyya sichi ittiin taphataa. Namoo? Ammas rakkoo biraa. Waa'ee meeshaa badee barbaaduu dhiisee waa'ee durba baddee rakkachuu isaati. Inni asii meeshatu badee maal haa jedhu. Dhiirachi giiftii jalaa fudhatee deemaa jira. Isa odhiisi. Namni 100 tuutti marsee giiftiin namoo malee nama biraan jaallattu. Dhiisime. Mucichi diyaaspooraadha jedhan. Durbi biyya kanaa immoo diyaaspooraa arginaan ija nama biraatti ilaaltu hin qabdu. Giiftiin illee nama akkasinatti hin fakkaattu. Nama meeqa nutti fakkaatu jennee dhabne obboleessa ko. Atiyyuu osoo lalisee diyaaspooraan biraa dhufee si jalaa fudhatiin daddafii manatti galfadhu. Lati qoosaa akkasinaa jiru qoosinaan. Laloon kan nama biraa taate arguu korraan du'an filadhan. Qoosaa akkasii dhaabi na wajjin qoosin. Firoo kanaaf ana siin jedhee akkan duritti daddafitoonii waan goote godhe. Itti yaadaan jira. Baranaan dabarsu. Isa sii wayya. Buna tokko naaf iji. Seenaa kana garuu maaluma goonan jedheemu. Isheen immoo maal goote? Mana kana keessatti dubbii cimaa baatee kan deemu isheedhaam. Nu sirriidha. Intallitiin sirrachuu qabdi. Haala kanaan itti fuftee jennaan harka nama tokko keessatti duun ishee waan ooluuti. Atis dhimma nama waliin qabdu kana ilaallachaa deemu. Namoota eenyu akkana jalaa dubbatu barbaadu. Maal? Maal jettee? Namoonni hiriyaa gosa gaariidha. Amala qabeessa kan taphatu. Walumaa galatti hiriyaan iddoo guddaa kennuufidha. Kanaaf isin jedha. Hiriyaa qofa moo wanti biraanis jira? Maaltu jiraachuu danda'a? Wanti sirraa argu garuu hiriyummaa qofa natti hin fakkaatu. Wanti jaalala fakkaatu tokko keessa jira. Maarri nama yoo jaallatanis akkuma maqaa isaanii waan ta'eef maayyuu nama guugu. Ani waan na bira jirutti miira. Kan abbaa caalaaf beekuun jiru jedhamtiire. Lubbuun yoo jiraanne isa turree bullee agarra. Anis akkuma kee firoomsaan hiriyaa kiyyaa jechaan ture. Boodarra garuu wantichi karaa biraatti jijjiirame. Kanaaf isin jedhe. Hundaafuu ilaallachaa sirbuun gaariidha. Silas jaalalli hiriyummaa keessa dhufa bara. Nama hiriyummaa keessatti hin barree. Bora abbaa manaa kun aftaa jettee akkamitti abdatte? Inni sirriidha. Ebbise. Haasaan kan isaa sun xiqqoo nagaa dhoowwate. Dhiifama. Rakkoon qabu. Inni guddaan irraa barachuu keedha. Yeroo baay'ee namoonni hojii akkasii hojjetan hojii isaanii baay'een jaallatan jedhee. Namoonni akkasii jiraachuu malu.
tarii hojii gaarii argamsiisu argatanii hojjetanis gaariidha. Garuu immoo hojii kamiyyuu hojjechaa jira taanaan jaallachaa hojjenne gaarii itti fakkaata. Baay'ee nama dhiba. Kitaaba qola isaatiin hin tilmaamin inni jedhamu jecha qofa akka hin taane kunoo asittiin arge. Maal jechuudha? Nama ala ilaalanii inni akkasii ishee sun akkasii jechuun hin barbaachisu. Nama tilmaamuun hin ulfaata jechuu kooti. Akkaataan ani itti si yaade fi akkaataan ani itti si argadhe gonkumaa waliin argu. Sirriidha. Namni irra kee malee borii kee hin beeku. Dhuma namaa kan beeku Waaqa qofaadha. Dhugaadha. Dhuma keenya innaa bareechu. Jedhi guyyaa gaarii. Namu, isi malee maal ta'aa jirta? Deebishu, ani yeroo amalli isheen itti jijjiiramu maal taatee jedheen ture. Isheen garuu of duubaa nama qabdi. Sila yeroon kennaan si bitee na jalaa badee gaafan jedhuuni kennaan kee anaaf maali naan jette. Maaliif akka akkas jettee amma naa gale? Jalqabaatti tasgabbaa'e. Haala kanaan miidhamaa deemta. Sitti beekamaa jira garuu. Amalli kee baay'ee jijjiiramee bara. Dursaatti tasgabbaa'itiin sana booda waan hundumaatti yaaddi. Haa ta'u Deebishu. Galatu. Deebi. Isa kana eessaa fidde? Kooti, maaliif na gaafatte? Maal? Kennaan giftiif bitee situu haate jechuudha? Maal? Anatu kennaati nama biraaf bittee fudhata? Iyyeen. Argaan jira. Kennaan na jalaa bade kunoo harka kee irra jira. Deebi. Xiqqoo isheen saalfattu. Akkamitti waan an ol ka'ee fuuta. Afaan kee mi'eeffattee gaafa dubbattu nama gaarii fakkaata. Sorry. Akkas goota jedhee ni adeemu beeku. Mucaa waan tokko hin goone fuuteetta jedhee akkamaa godhe. Namu, waan baay'ee haasa'u keen dura waan jettu kanatti yaadi. Waan ija kootiin argu na soobuuf akka yaalla. Yoo sitti bareedeen hin gaafattu moo iddoo giiftii of buusuuf yaalta? I'm sorry. Bagariyummaan keenya karaa dheeraatu deemee eenyummaa kee dhugaa bara. Yoomiyyuu akkas goota jedhee yaadaan beeku.
kee mi'eeffattee gaafa dubbattu nama gaarii fakkaata. Moo iddoo giiftii of buusuuf yaalta? Magariummaan keenya karaa dheeraatu hin beekne eenyummaa keenya gahu. Araddaa kutaatti aanuun. Ati isheen sirratti qabameenyuun saalfannee nan saalfadha. Ati waa'ee isaa waan tokko iyyuu natti himtee hin beektu. Kan fardaan barbaadan lafoo namatti dhufaa. Naman baay'ee jaalladhuuf. Waan jireenya keessatti nu mudatu hundaaf immoo boonyee hin dandeenyu. Akka waan iji keenya argiteetti yeroo akka kanatti haasoftu xiqqoo mallee saalfattu.